barataa waggaa farfajjiisee jalqabee nu dubbatteetta. Jechuun yeroo darbe amma miidiyaarra kan deemaa ture kontroversiyaa ishuu kan ta'e tokko tureera waa'een kuullee. Akka barataa afaanitti waa'ee kuullee kana maal jetta gabaabsitee akka nama taasisanii maal jettanii waa'ee kuullee kana miidiyaarratti wal lolamaa ture afaan keenyatu nu jalaa cabee afaan keenya cabsuu dhufan jedhanii namoonni baay'een isaanii kaan abaaraa kaan eebbisaa turanii lola cimaa ture waa'ee kuullee irratti maal jetta akka barataa afaanii. Guddaa galatoomii gammee dhuguma waan hunda isaa gochumaan ilaalaa turre miidiyaa hawaasummaa kanarraa feesbuukiidhaan telegiraamiidhaan wantoota tiiktookiidhaan wantoota hawaasni fayyadamu hundarratti waa'een qubee namtichi tarii isa nuyi barbaada ta'a. Bu'aan isaa kana ta'ee amma osoo eebbisa qubeera jedhee waa mimicciiree gaafa ilaalu kunneen sun dhugaa akka kiyyatti qubeedha moo boca waan qabudha. Baay'ee ulfaata barreeffama jechuudha maqaa barreessuuf guyyaa lama natti fata. Ani jechuun gadi wayii taa'ee fuullee kan jedhu ofuma isaa biratti barraa'ee jira. Akkasitti yaadee tarii jennee miidiyaa hawaasaarra gadi buusnee ilaallee inni garuu waan barbaachisan bahuu gateera. Osoo waan barbaadu hin arganne ta'e qabsoo gochuudhaa qabu godheema biyya nurraa gaatu yookiin immoo diddaatii duuka baatee wanni nuti dubbata qabu. Kanammoo dhaloonni kun hin fudhataa. Yoo dhugaama immoo namtichi kun abbaan kalaqaa kun inni itti dadhabe kun gara maammata barnoota biyya kanaatti galchuu barbaada ta'e. Dhaloonni qubee kun, dhaloonni seenaa beeku kun, dhaloonni afaan kanaan barreesse, dhaloonni afaan kanaan barate kuulleedhaanii kuullee jedhu wayii baay'ee dubbatamee aga beektota hin qabne jennuun kan irratti dubbatamutti kan qeeqanis jiru, kan jajanis jiru, kan yaaduma itti laatiin afanis jiru. Akkuma kuulleen dubbatame waa'een kuullee haasa'ame ayyootuma keessaa xiqqeessanii malaalanii kan dhiisan jiru, guddisanii ol kaasanii immoo kan irratti yaada laachuu amma dhufanii waa'ee sanaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessanii qaqqabsiisanii kan ga'an jiru. Ani gaafan waa'ee kuullee kaasu kuulleen kalaqa nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaati kalaqee as fide. Garamitti fidee gara hawaasa guddaatti fide. Namni dhuunfaa namni tokko kaka'umsa isaatiin miiratti dhaga'ameen qubee afaan Oromoo dhaloota qubee kana bakka bu'a jedhee haa ta'u ittiin beekamuuf haa ta'u dhugaa namtichi waan barbaadu waan inni barbaadu argateera jedhee yaada. Akkamitti waan barbaadu argatee jetta ta'e dhufu immoo amma namtichi sadarkaa barnootaatti sadarkaa maammata barnoota biyya kanaa keessa galchuudhaa barbaade osoo hin taane beekamtii amma sanaa ga'u miidiyaa hawaasaa irratti xiqqaaf guddaan jala fiigee amma waa'ee kuullee dubbatutti amma waa'ee kuullee haasa'amee muramne amma ga'utti baay'ee haasa'amaa ture. Inni kun koomentii godha, inni kun laayikii godha, inni kun saabskraayibii godha. Otu si simanneerraa, siin barachuu barbaanneerraa. Situ bakka hanqina qubee keenyaa nuuf bu'uu danda'a, nuuf bu'uu dandeessaa jedheen keessummeessaa seenu Oromoo bal'aadhaaf inni isa. Garuu amma kophaa isaa nam tokko waan kana hunda itti dadhabe yeroo dheeraatti dadhabe ta'uu danda'a. Guyyaa tokko irratti koomentii goona, guyyaa tokko irratti yaada laanna, guyyaa tokko dubbannee beekunna. Inni garuu yeroo dheeraatti dadhabe ta'a. Maaliif Oromoo bal'aa keessa osoo jirtu Oromoo bal'aa kana mariisiftanii hanqinaa fi rakkina qubee afaan Oromoo keessa jiru. Afaan kamiyyuu addunyaa kanarra afaan jiru ammarra afaan guutuun hin jiru. Akka barataa afaanitti gaafan ilaalu afaan Oromoo qubee laatiin itti fayyadamu. Kan hayyoonni keenya kalaqaan itti dabalanii itti dhabanii lafee isaanii fi lubbuu isaanii itti wareeganii galata isaanii haa ta'u malee afaan kana har'a ga'ee jira. Garuu abbaan kalaqa kuullee maaliin barate? Maaliin qorate? Maaliin gara kana dhufe? Maaliin akka rakkinni afaan Oromoo akka rakkoo qabu akka hanqina qabu maaliin baratee ka'ee rakkina afaan Oromoo argee rakkina qubee afaan Oromoo argee isa jedhu osoo akkasii argu kana namticha argeeti maaliin qorattee kaatee dogoggora qubee afaan Oromoo keessa jiru argatte balleessuuti mala moo sirreessuuti mala jettee yaaddee kuullee nu kalaqxee jedhee isa gaafa garuu isaan argachuu hin dandeenye akkasuma yoo nu dhaga'aa jiru ta'e kuullee keessan kalaqa keessan argannoo keessan sana maal akkamittiin kophaa keessan kalaqxanii uummata Oromoo miiliyoona kana uummata Oromoo galaana kana asii gadi nurratti akka bokkaa roobsuudha moo utuu ta'eeti
nu keessa dhuftanii mari'attanii beekaa keenya mariisiftanii barattoota sadarkaa gadiidhaati hanga yuunivarsiitiirra jiran wajjin dubbattanii hayyoota qabna beektota qabna dhimma afaanii irratti beekumsa ga'aa fi hubannoo ga'aa namoota qaban waan qabnuuf namoota sana osoo mariisiftanii kullee kalaquurra rakkina qubeen afaan Oromoo keessa jiru hanqinoota qubaan lakkaa'aman jiru sana furuudhaa fi yeroo gabaabaa ture. Amma kanaas hin dadhabsiisu ture osoo waan akkasiitti yaaddanii gaariidhaan jedha hayyoota afaaniidhaan. Kan akka guddaa galatoome barataa afaanii afaan Oromoo literacharii guddaa ulfaatu ishee jechaa dhugaadha. Kullee kana gaafa dhageenyu rifanne maaliif sababni isaas afaan jechuun guddaadha. Saba wajjin guddate. Innaa afaan Oromoo kun immoo guddateera guddateera. Akka Afrikaattis guddateera akka addunyaattis guddateera. Yuunivarsiitii gurguddaa Ameerikaa keessa irratti kennamaa jira. Biyya keessatti afaan qorannoof qo'annoo ta'ee afaan guddaa saba guddaa afaan sodaachisaa addunyaa kanaati afaan Oromoo. Qubeen kun hin jiru taanaan immoo iji keenya hin bara. Sababni isaas nus kan baranne kan ittiin of beeknu qubee kana waan ta'eef. Qubee ittiin of beekne kana ajjeesaa dhufnee immoo isa kana wajjin akkamitti wal barraa akkamitti wal wajjin jiraanna jechuun anaaf iyyuu gaaffiidha. Kan biraa immoo qubee kana ganaa haaraasaa hundeessuudhaan isuma jiru hanqina isaa fooyyessuun gaariin ta'uudha. Kanatti fakkaatutti otoo waggaa 19 waggaa 17 itti xaaru danda'an. Inni kun garuu qorannoo dhuunfaasaati. Inni kun qorannoo dhuunfaasaati. Qorannoo dhuunfaasaa jechuun inni kun immoo dhimma afaanii dhimma waa'ee kaampaanii tokkoo miti dhimma waa'ee mata duree waan tokkoo miti waan ta'eef dhimmi kun immoo dhimma afaaniiti. Dhimmi kun eessaa ka'uu qaba? Hawaasa keessaa ka'uu qaba. Hawaasa keessaa gaafatamee asii ol beekati malee wanta achi gadi dhufuu danda'u. Natti hin fakkaatu. Kanaaf hayyuun kullee hawaasarraa jalqaba yaada fudhatanii turi. Hawaasan maarsinii jedhee hayyoota wajjin mari'atanii turi. Hayyoonnis maarsinii jedhee. Nuti amalettiin isin ceephaa hin qabu. Asirra teenyee. Amalettiin immoo isin jajjabeessinu hin qabu. Maaliif ragaan qabu waan ta'eef isin ceephaafis isin jajjabeessuufis nuti yeroo kanatti gahaa miti. Garuu immoo akka sabaatti afaan keenyatti bu'uun eenyummaa keenyatti bu'u nutti fakkaata. Kanaaf dhaloonni kulleen numi warreettanis dirqamaan fi waan duratti fe'amee miti waan ta'eef amma kanas nu miidhu. Asirratti xiqqoo gamme yaadan qabu karaa keessoodhaan haasaan haasa'amu wayiin jiraata. Kulleedhaan manni barumsaa addatti dhoksaan barsiisu jira. Qubeen kullee kun hojiitti hiikamee jira. Ittiin baratamaa jira jechuudha. Amma barna afaanii teekinooloojii ta'ee googilii irra galee tiraansleetii ta'uu danda'eera. Yeroo itti namni tokko nan dhagaa. Dhugaa kooti ani maal cubbuun inni godhee yookiin yakka inni hojjetee dhoksaadhaan barata. Yoo dhugaa eenyu barata? Afaan akkasii kana kullee cubbuu maal godheetti dhokataa moo yoo dhugaadhuma imaammata barnoota biyya kanaaf barbaachisee ta'e cubbuu godhee dhokatee baratama miti. Akkuma seeraa heera biyya kana dambiin biyya kanaatti bultutti akka imaammata afaanitti dhufee warri sadarkaadhaan jiranii qixa isaan barbaachisu irratti hubannoo isaa argachuu qabu jedhee yaada. Garuu abbaa argannoo sanaatiin cubbuun hayyoota keenya kaleessaa itti dhaga'amu dadhabbiin isaanii itti lubbuu dhabuun isaanii dhugaan isaanii maal ta'e itti dhaga'amuu dadhabee dadhabbiin namoota keenya kaleessaa gootota keenya kaleessaa warri aarsaa itti kaffalanii eessa dhaqee akkamiin kullee kalaquudhaaf kaka'umsa akkasii kan qabaate ta'ee sadarkaa barnoota isaa waan barbaadutti yoo PhD qabatee Profeesarii ittiin guutuuf yoo immoo digirii qabatee Maastarsii ittiin guutuuf digirii lammaffaa ittiin argachuuf qorate ta'e isa ibsa ga'aa isarraa barbaanna turre garuu amma isaan argachuu hin dandeenyetti yaada akka yaadaatti yaada irratti laachuu malee waan murteessuu hin qabu. Waaw! Eeboo guddaa galatoomii daawwattoota keenya akka hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Kanaaf warri kullee kana kalaqtan akkuma kana otoo afoola qubee jiru kana afoola isaa nu guddiftanii barruu isaa nu guddiftanii aartii isaa nu guddiftanii yeroo baay'ee barreeffama irratti baay'ee rakkadha afaan Oromoo barreessuu irratti otoo isa afaan nu fooyyessitanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Yoon barataa afaanis ta'uu baadhee ani barataa biizinasiiti yoon ta'uu baadhee kanaaf garuu wanti immoo na ilaallata afaan waan ta'eef eenyummaa kooti. Kanaaf guddaa galatoomi jechaa eeboo gara dhumaatti cufaa jirraa galaa guddaa nu galaasaa jirtaa immoo barataa afaaniiti. Kanaaf immoo afaan keenya borusii eeggataa kaleessa dhaloota irraa fuunee numatu immoo itti fufsiisaa ati immoo akka barataa afaanitti boru waan haaraa tokko akka ati qabattee dhuftu abdii guddaa sirraa qabna. Boru waan haaraa tokko sabaaf waan fooyya'aa tokko
sabaratti ba'aa otoo hin taane saba bu'aa akka ta'e abdii guddaa qabna. Gaaffii shanaffaan akkas jedha duuba kee moo fuuldura kee irratti